تاكو جني في التلفتة أكنا كمبل يتلا لفرويتي يتكن يجي مالي نسيتو كان بيهو زين واقول إني يجي إيجا دبي ساتو نكام مفروض سنجي إجانا ما درا يا ساستي كذي الدنيا وتنا كدرت نيجي لا هركون ده شافنت سلا واحد دو جنة غاني بيتامي يرون نونا يبدو إيمان نوجودي الحمد لله رب العالمين كانوا ما يرون في أيام الاستعانة ربي يا ربي أغلني أقول أكمل ساقلين دبرسي ديفيس تبر جولي أما تقول أفري الحمد لله أما تقول ها ما أدري مقدر أغمي وقافي تنكا في الدبيخة تنجر جال كبوماو تم قافي تيكو فامي قالوا قافي شمرن نداتي أدري سوينا مقدر أغمي شيء سكوا فامي قالوا تنشي شمرن نداتي وكان جاني نينيو أنا ما أنا مقدر أبو آدم كينيا بكتنا تي وقا أمة أورومو جلسو جرتا قد أبد منيران نانجتو دندو قبض لكي آدم كينيا تناولين دمني أركني تاولين دمني تنا آدم كينيا سين ندور كجرا أتنور أبد نمني نانجو دندو يسيرا تورين دوبا ميسينسي ورنغرتي بارتي موتم مادا ديگرو هنكنا موتم مادا أسو أركو Oso mootummaan gabbaasee artistii keenya artistii afur nurraa fixee abbootii gadaa jilmaan nurraa fixee itti deebi'ee shawaa fi wallaggaa kana keessatti nama xuluq lafarraa godhee dheengadda magaalaa Bordoddee keessa seenee ijoollee tiifattoo akka inni godhe waliin agarra qaama mootummaatti namni waan kana dalagu jiru. Jara keenya nuti marroon gizee dhufee aangoo yoo gartee Oromoon bilisoomtee qaamni Oromoon barbaadu aangoo qabateesi zayitii fi gaazaa mana keenya buhoo biraanuu maddisiisu. Dhumaatu matuna nurraa dhorkee qabeenya keenya irratti abbaa taanee akka sabaa sablammii miinetti ija sabaa sablammiidhaan mootummaan laaluun akka Oromoon laalamtuu fi qabsoo jirraan Oromoo miidhuudhaaf miti. Har'aan kana ummanni saba biraadhaa kan nu keessa jiru kan biyya isaa keessatti nun feene biyya teenya keessa dhufee gizee Oromoon nama akkam ta'u gizee harkee biyya saddeebi'e aboo ummanni kun ummata akkanaati ummata kana miidhinaa jee biyyoonni ollaadhaa ragaa nuu ba'aa jira obboleeyyan kiyya. Keenya immoo kan nu keessa jiru gaarummaa ummata Oromoo kana dhoysee akka ummanni Oromoo xiyyitiidhaaf afeeramu ol bahee mootummaa kana sappoortii godha. Miseensa jabaa jechuun dhaaba isaa tokko dhiifama naa godhaadha. Dhaaba isaa tokko aboo waan akkanaatiif ummanni kan keessi qeeqaa gad dhaabbadhu. Waan akkanaa hidhamtoota siyaasaa hamana hidhaa seenee jiru. Hottaa galaa jee mucaa keenya aangoo qabate jettee Oromoo wal guurrattee garte. Nama 100 takkaa olii har'a mana hidhaa keessa jiran. Nama 100 takkaa ol mana hidhaa keessa jiran. Kan dur caalaa ummanni Oromoo ammaan tana miidhamaa jira jechuudha. Ani maalirra dhaabbatanii akka waan kana morman hin beeku. Yeroo takka isiniin harka dhiifama naa godhi. Waan gartee toppika keessaniin ala jecha lama sadii darbadheen baha. Wantoonni nan jechuu barbaadu qaama tokkotu jira obboleeyyan kiyya fuula miidiyaa kana gubbaa qaama lama ijoolleen nama lama bareentuma jaarraa jiran. Yes bareentumni ijaaramuu waan sirri bareentumni immoo akka itti ijaaramu qabsoo Oromoodhaa diiguudhaafi ummata Oromoo jibbuu fi kutaa tokko jibbisiisuudha irratti hin ijaaramu. Bareentumni seenaa bareentumaa gaafa inni tulluu mandubbee abbo tulluu mandubbee laga mormorirra taa'ee hanqa bahara guddaa Hinditti hanqa kaaba Afrikatti
hanga hara Viiktooriyaatti bulchaa ture bokkuu heddummeeffateeti sirna gadaa tumee gadaa fuudhee Booranatti hin dhaqe bareentumni. Seenaan bareentumaa akkana deema tureen. Waan kanaas wayiifin keessa fidee yeroo hedduu obboleessa kiyya burqaa kanaatu harkaa qaba saniifin keessa fidee obboleessa kiyya burqaa akka namni miidhamu akka ati miidhamtu anis hin fedhu. Akka Oromoon miidhamtu hin barbaadu. Garuu akkaataan ati itti siyaasaa itti deeggaraa jirtu siyaasaa jala itti deemaa jirtu nama obboleessa kan kee waraani silaa waan takka godhuu hin dandeenye as gubbatti obboleessa kiyya waraani jennee haqa himuudhaatu nurraa eegama achi gubbatti haqa nama keenyaa dhorkoftuu hin qabu. Hatta Abiyyuma Ahmed kan biyya bulchaa jiru kanaahu haqa inni uummata Oromooti dalage ijaan agarte taanaan dhorkachuu hin qabdu haqa isaa kannitee fi hanqina isaa itti himuutu barbaachisaa jechuudha. Galatoomii. Barbaachisaa jechuudha. Galatoomaa sinirraa dhaabbadhe. Baay'ee galatoomii. Turtii gaarii nuti qabaadhu. Mahamad akka haasoo jalan deemne yaada. Sheekee beektaa silaa anjii. Absikaa burqaa keenya. Burqaa keenya absikaa. Yaa silaa anjii duraan naqu qabda ture yaayede. Maaliif namni kun gus marii jibbee deema because Kana deemuun qaba waan hin rajjee fi akkaanti jechuudha. wali qabdeetu murtadoo wali rakkoon qabu sii qalina maaliif haqa walitti eegu qabna. Mahamad ni jirtaa? Mahamad ni jirtaa? Ayya galatoomii. Muniir bagana gaan dhufte. Muniir mana kana keessa wani deemu jiru. Gaafii gaafatame. Gaafii sun irratti gaafii sun dhageessee jirtaa? Dhageenya lakshin. Ayya obsi akkasumatti qabadhu. Muniir gadaa araaraatu gaafii Muniiraan gaafatu sun nu ibsa. Takka Muniiraan nu ibsa. Ni dhaggeeffata. Muniiraa burqaa kanneen fi deebisuu burqaa yeroo walii deebisuun feesifnu ammoo Oromiyaan akkamtoo qabdi waan takka waan sinima. Amma isiniif ibsa. Gaafiin gaafatamte nuti Oromiyaa hin jibbine. Itoophiyaa walqixxummaa Oromoon keessatti walqixxummaa harkattu hin jibbine. Nuti wani jibbine walqixxummaa abbummaa dhiisi. Inumaa sababa biraa alaabaa biraa qabu dhiisi. Warruma wajjii wal buljirruu walqixxummaan teenya mirkanoitee hin jirtu. Yoo silaa walqixxummaa teenya mirkanoitee nuti osoo abbaa biyyummaa keenya mirkanoitellee sabni biraa dhufee nukas jiraachuu danda'a. Heera keenya eega seeraa fi heera keenya eeggatee otoo miidhamnetti gammadee jiraachaa jiraas. Inumaa bira kutaniiti abbummaa teenyaa sarbanii jiran. Kanaaf mootummaan jirtu walqixxummaa dhugaa sun mirkaneessee kabajaa abbummaa sun nu eegee yoo jiraate nuti biyya ambaarraa wanni goonu takka hin jiru biyya teenya maallee irra jira. Gallee dalagannee nama keenyaaf illee dalagaa baafnaa. If gabbifnee namallee hawaasa biraallee gabbifnaa jenne. Achi dhaabbannee yaada walii kannaa jirra. Wanni isiniin jiru Oromoon biyya ambaa jirtu akka gabraatti namaaf daleetu. Yoo biyya teenya gallee akkas daleene amata gabaabaa keessatti biyya teenya jijjiirraa jenne. Maaltu rakkoo soo fideenaan Muniiraan gabii baasuu fi galii seentuu fi gabii baatuutu dachiisa miidhaa. Za'aa 24 keessaa za'aa lafa taa'uutu irra guddaadha. Akka nama kintaala nyaatee luqaa baasu. Achirra sanis wal qabsiisaa bifa fakkotaadhaa miti. Nuti mootummaa arrabsuuf hin dhufne, mormituu mootummaa wajjin arrabsuuf hin dhufne, mormituu mootummaadhaa haqarra yoo mormite wajjin jiraani. Akka jettee ani abbaa fadhisaa. Mootummaan sun haqa jirtu gadhaabdee hojii arra waan mormituuf sun deebisaan deebitee fi abbaa fadhisu daadhu mootummaa wajjin jira. Kanaaf mee akkam taa'amu qabaa. So burqaa walirratti xiyyeeffattee deebisaa akkam xiyyeeffata deebisuudhaa fi ammoo waan sun silaa yaadee jirtee akka boolootti deebisaa jirtee tasayyaa. Dhaabuun irraa hedduudha hedduummeessineetti aanteeti yaada kannatta. Obboleeyyan kiyya gadaa araaraatii fi aadamilleen akka bareedatti haasawanii ani kabajaa fi ulfina hedduun isaanii qaba wal jaalannas ni beekan. Akka obboleeyyanii wal jaalannaa ammoo akka ilaalcha siyaasaa keessatti akka nuti itti waa laallu garagara malee akka birootti maashaallah qajeeloo wal jaalannaa wal kabanya rabbi waliin waa dhiisu. Dura takarraa hin kaa
Ani bakki nan jechu jiru duraan dursinee nuti dura tokko amma adeero obboleessi kiyya qaaliin gadaa araaraa obboleessi kiyya guddaadha. Oromoon kaammaa kanaa miti Oromoon duraanis sadi caalaatu biyya tana bulchaa ture. Oromoo miti kan nuti ilaallu abbaa Oromoo tachi jira jennee ilaallu. Saniifuu kunis ka sadaffaatis ta'e yookaan ka afuraffaatis tokkumaa warra gartee Oromoo gabroonfattoota Oromooti qaamuma birootu deemmataanidha kajuu kan inni naa ibse. Anammoo akkasitti ilaalu. An akka inni itti ilaalu aangoon arraan tana Oromoo harka buutee aangoo namni kenne yookaanis afeerra dhannuu fide yookaan namni bakka nu buufatee achi nu geesse osoo hin ta'in dhiiga qayroo fi qarree biyya teenyaa tamiilli cirame ta harki itti murame ta gartee itti zalaalam taatee lubbuu isaanii itti gabbarteetu aangoo tana abbaa fedhes haa taatu akka duraan amaarri fidatee achi nama kaayatu Oromoo kaayatu sanitti yoo arra Tigres yoo kaayanne yookaanis Amaaras yoo kaayanne aangoon tuni aangoo Oromoon fidde irra qabsooytee humame irratti gartee irra lubbuu irra gabbartee fiddeedha jeetiin amana. Aangoo Oromoo ta Oromoon humnasii dhiigasii fi qabeenyasii irratti gabbartee fidde jeetiin amana. Saniifin aangoo Oromootiin ja duraan dursinee nuti waliin haasa'uudhaaf mootummaan tokkoo fi paartiin siyaasaa ta'a amma jirtus waliin haasa'uudhaaf jarri lameen kunu yamkin rabbi kabeeku Oromoo fi Oromoon tun lameenu kara isaanii malu kara dantaa isaatti irra guddaati ka isaan hundinuu godhan. Ammoo duraan dursinee warri nageenyi maaliif hin dhufne haasawamnee maa waliif hin galle ju'u kuni aangoon tun aangoon arra jirtu biyya tana keessa jirtu aangoo Oromoon harkaa qabdu wal gabroonfattus waa walii kanuttis to Oromoo ta'uu amanuun dirqama ta'a tokko. Buka achumatti muutira kaa dhugu takka mana godhi dhiifa mana godhi. Maaf naa baane qabda. Daqiiquma lama laa daqiiquma lama dhiifa mana godhi. Nuti Oromoon aangoo qabattee Amaarri aangoo qabattee Oromoon waan qabsooyteef aangoo barbaaduufi miti mirga barbaaduufi. Mirga barbaadu jechuun aangoo irratti ol bahanii Oromoo ajjeesuu miti. Mirga barbaadu jechuun waan dur qabne lafa teenya daangaa keenya hidhaa teenya du'a teenya ayyoolee ta'e ta'uu ta'edamtu daa'ima saamamu siyaasaan biyyarraa ari'amu walumaa galatti mirga keenya dhibbarraa dhibbatti barbaaduu fi qayroo fi qarreen itti dhumteef malee Oromoo aangoo harka haayuufi miti takka Oromoo keessatti carraa kannee fi